Maaki miidiyaan bana hin jenne yaada jijjiirtee hin jijjiire itti yaadaan jira guys. Yaa miidiyaa Oromoo guddaa tokko miidiyaa intarteementii tokko banuu deema. Miidiyaa rakkoo fi cinqii qofa haasa'u qofa hin ta'in miidiyaa waa hundaa'u qaalimaa fi qaalimallee afeeruu wanta hunda jechuudha. Daa'ima hunda kan fiduu miidiyaa waa hunda ta'e jechuudha. Isin galee miidiyaa bireeda, miidiyaa koomedii, miidiyaa tsadaa naamin akkas hatee warri koomantiitillee isinillee afeera irratti shi isinillee yoo akka tasaa bultii godhattan abbaa mana keessanii waliin maakii dhufuu barbaadaa henan jettan isin dhiyeessa. Feemasii qofa osoo hin ta'in namni feemas hin ta'inillee miidiyaa kee irratti hin dhiyaataa. Ya Rabbi jehee amma osoo hin ta'in karoora isinii galee karoora hin irraanfannee jechuu barbaadeeti yaa Oromootiyya. Haadha shanii gammachiifte ulfaadhu. Ara uumaa hin goone bargaayis. Just amma durallee isin nagaafachuu turtanii. Anaaf hin mijjooyinaan gisee hedduu alas gadi hin ba'uu akkattiin mana namaa kanis dabdeemu jechuun hin dabdeemu giseen isin hin joo bakka manuma keessa ta'a gisee hedduu. Dhiifama akka sabatti dhiifama gaafachuu barbaada. Turuu hiyyaaf akka nama tokkotti akka xiqqaatus guddattus saba sana keessatti dhaadhee guddadhee waan danda'u godhaa jiru tokkotti niin ture dhaquudhaaf. Garuu gisee hedduu na gaafachuu turtanii kaleessa deemeen ture isin agarsiiseen jira. Isinuma agarsiisuudhaaf viidiyoo kana waraabee namni hedduu waan na gaafataniif yoo Rabbi jee immoo sanii ol waan danda'u hin godhaa. Waan danda'u hin gargaaraan inshaallah yoo Rabbi jee. Wii just nama jetti ijoolleen isii maashaallah akkati namatti tolan. Takka dubartii takkitti dhiirtii sadeen sun hiraartanii sila argitan guys. Micayyoo xiqqishoo san dhiira sadii keessatti guddataa jirti. Mii bakka akkumatti waan isii irraa fudhatan waan isiin qabdu hunda garaa nama nyaatti ta dubartii sun. Tokko irraa fudhadhu Allah ta dubartii sana osoo fudhadhee dadhaara guys waan jechuun waan nama ilmoo namaa fudhachuun namatti tolan. Garuu ijoolleen isiin babbareetti maashaallah. Isa baaleedha miti ijoolleen warra baaleetiin fakkaatame ijoolleen hedduu babbareetti weessi amruu ijaa isaanii. Kana dura xixiqqoo ta'aniitiin arge abbaan osoo suuraa mana suuraa kaasuudhaaf osoo deemu jiruuti abbaan osoo qabee deemu jiru argee dhudhungodhee bira darbe. Ijoollee xixiqqishoota gaafsan xixiqqoo turan amma garuu xixiqqishoo guddatanii bismillah hedduu babbareedan. Amma ijoolleen tu gisee guddattee argitanii dhiira sadeen san hunda jala fiidan. Amma isin ijoolleen dhiirtii amma sadeen suni gaafa guddattee taamman akka babbareedduu gaafa guddattee babbareedduu dhadheertuu tana taati san booda isin jala fiidan jechuu gissan. Ammumaani lallaala ijoollee wallaahi gisee guddattee hedduu bareeddi ijoolleen amma ni bareeddi. Ijji isaanii akkanatti dumbulloo sana. Thank you so much. Dubartiidha misa na garuu wallahi haadha ilmaan shanii sun kun sifuun nama jabduudha. Wallahi dubartii jabduudha. Hin arrabsinaa koomantii jalatti guys. Wallahi laazim gisee hedduu anna garaa na balleesti. Hin arrabsinaanii itin dubbatinaa geemii isaa taphattu maal rakkoo qaba. Nutuu namni nutuu taphachaa jira. Nutuu amma haceenee fiinee waan barbaanne godhuu dandeenyu taphachaa jira. Mushta ilmaan afur qabduu miti. Ilmaan afur qabdee qabattee biyya tana keessatti ni hojjedhee itti hojjechuu hin dandeessu jechuudha ilmaan afurii wajji. Yoo namaan hin eeysifadha jetteellee wacii hin dandeessu. Ilmaan itti eeysistee waan paamparsii itti bittee aannan itti bittee waa meeqaa jira jechuudha. Kanaafuu gisee dhuftee geemii taphattee maal jetteen arrabsinaa wallahi warri koomantii kun waan namaan jettanii. Boru isinillee namni fedhee rakkatu, namni fedhee naman kadhatu, fedhee wanti hin ta'u yoo dandeessan waan gaarii barreessuu yaala. Yoo gargaaruu baattanillee waan gaarii barreessaa fi
onnee diimtuu kannaa fi ni jiraami jabduu teenya jabeessaa malee hin arrabsinaani yoo rabbi jee isinillee ni jijjiiramtu gaaf tokko biyya sanaa baate gaafa Kaanaadaa yookiin Ameerikaa rabbiin naa geessu jijjiiramtee hojjattee ijoolleen isinis barattee bika guddaa geessu gaafa rakkatte namni hundinuu sirraa dheessa gaafa jabaattee dhaabbatte namni hunda jala fiigaa jira kanaafuu bakka gisee isin taphatte waan dandeessanii sappoortii godhaa yoo dadhabdan immoo koomantii gaggaarii barreessaa fi tolee. Maki Cairo biyyatti ciro mo Cairo biyyatti qoyme isa ada jara keetti nu gala akkam olte miti baramma akkam bulteedha malee saan isin bira olteedha guys isin bira akkam olteedha isin bira amma ganama miti ganamni dabaru jira garuu amma saati takka booda zuuri azana maaki leenca koonaaf deebisii liistii keessa ilaalee jira liistii keessa jirtu leenca tokko miti ililli takka kan inni obboleessa koo nama kanne hundaa'u waraabbadheeti liistii irraa qabu jechuudha inumaan kan inni warra na darbeellee warra gisee sannaa kannee ani nagarreellee jee keessa seenee takkarraa ilaa dhumatti aayiskiriim warra naa kannee hundan arkee jechuudha katti waraabee kaayyadhe gudi bara በአማርኛ አውሪ ስለምን ማወራው isa ada jara keetti nu gala isa ada jara keetti nu gala Ini honi balla te dekho shona rame kas hin balla ne garu gize wanti dan hidan gize jala gurdi ufadhe asra sabbata hidadhe wedata Maki Oi Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Nagami kam Naga galata rabbi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wallahi sittatu lamma lebaleti tenya qali baga gammadde kaleetu shukran mashallah wallahi eddu takka ulfaadhu galatomeetisi sabni keeti si jaalataati sakasuman jaalatta eddu takka si jaalalna baleti tenya wanneeti dalayte eddu takka nu bonse li'annahu baay'ee gaariidha haaluma kanaan itti fufii ijahamtu rabbi sirraa haa qabu wallahi hedduu takkaan si jaalannaan siin kabajaa akka dhuunfaa kootti ani wanni itti dalaytu jechuun hedduu waan nama boonsu saba kan keellee boonsu kanaafin sabni kan keellee si jaalataa si wajjii wareegama argite wareegama guddaa si kafalanii irra si aansanii siis gammachiisanii ufillee gammadanii rabbiin isaanii haa ta'u warra si bira dhaabatee illee si gammachiise Tani ammo halataan adeemsa kan keetii halataa ati ilaalcha ummata Oromootiif qabdus hedduu maashaallaadha. Namoota tokko tokko haala yaan isaanii gadheeni jira kasiqee qubdeemanis haalan ati itti ofirraa deebisuuf jechuun yaanii itti ofirraa qolachuuf ati yaaltu hedduu gaariidha. Already deebiillee baay'ee namaa deebisuuf illee hin deemtu. Wallahi gaafa dhiyoo tokkoffaa Ujole mageessini ijoollee
يعني إنجرامتي أسرع ألباني هذه من مكان كيروفاني أكان نوجد أكان نونتاي وقبضا أكان توقبضا أكان غورو قبضا إتي أسرع دبل تكيفا نسنجي فجأة ترجع لكنا تاي دود سنجي تلوك ربي mana koti mani mana kiya mana koti duftani wana kana ya altani wana kana gochu barbadani kaduratu siniga waytati jetteti nini fada kan naqati ne kasitti lebane ufuma sati difuma sigafatani wallahi duta kana na jebe atillen kakkana kana jette inshallah mire brake salese no len qabdulle inshallah halanni kanke halata muduran atamma nama gudda jarti nama gudda tilleni inshallah sillen warra walin umri dheeratanii warra waliin ilma horanii arriifirata rabbiin isinaa taasisu galatoomi wallahi nagashuu keetiif illeen hedduu takka ulfaadhu maashaallah isinirraa jee jira siin jechuu barbaada obboleettii koo qaalii hamtuun isin hin argine inshallah wallahi aduwwiin isin hin argine okay wallahi hedduu takka ulfaadhu galatoomi atis qaalii teenya gize seentanaaso gabaabsaa shimal jenna namootni asirra jiru akkuma isiniin jeetti aannan hojii haasa'atu link aanfadha hojii haasa'u kan gabaabsaa uummanni haasa'u dheeraan jaalatu namni fataa baxaanaa midhaan isaa 24 nama hin dhaggeeffatan rakkoon hordoftoonni fayya akkasii amala akkasii qabanii dhiifama Mira hordoftoota fayyaallee naaf jechuu barbaadu. Hayyee itti fufaa. Akiyya salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa fayyaa. Nagaa. Nagaa alhamdulillah. Video banadha. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم حبيبتي. ماذاكم؟ الحمد لله.